Nagaaf jaalalli waaqayyoo unduma keessaniif haa baay'atu. An obboleessa keessan faarfataa Amaanuel Gaaddisaadha. Guyyoota muraasaan dura viidiyoo abbaa keenya Hacaluu namoonni baay'een keessan quba qabdu kan argitaniitu jedhee yaada. Amma waaqayyo nu gargaaree bakka isaan ta'anii kadhatanii kaafnee mana kireessinee fi haati warraasaas dhuftee ijoollee isaanii faana maalirra akka jiran amma mana isaanii ilaaluu waan deemnuuf turtiin keessan na waliin. Jesus ko garun somane jalate somane jalate Jesus ko garun somane jalate somane jalate ala ilale gageedrama jalallinjiru gatidamale tola nargamu karshidamale kanama jallatu tola kanama jallatu tola kanama jallatu tola Jesus Dawwadhaa Jesus Dawwadhaa walin Jesus Dawwadhaa walin Jesus Dawwadhaa walin Jesus Dawwadhaa walin Jalatani Jesus jalalin sirre yo filatani masecha bitun nigare jalate rabbisinne mana sagrate barru sartaye tirkate manko Jala sakta. Kana fanjalate wone korra Yesusin kana kana fanjalate labbe korra Yesusin kana kana fanjalate wone korra Yesusin kana kana fanjalate wone korra Yesusin kana malan jega gudan jalata malan jega infarfata malan jega gudan jalata no malan jega infarfata malan jega gudan jalata malan jega infarfata kana majallatu tola kanama jallatu kanama jallatu Jesus Dawwadhaa Jesus Dawwadhaa Jesus Dawwadhaa Jesus Dawwadhaa Jesus Dawwadhaa Lafanu bembeka utunin alati yaden kan naqabde ne guddisuuf jette garaf dachamute kanat dedabde guyyaa wallaalako yemmuu miidhadhe abidder kan qabuufi fafana oolchite cabee karaa dafee nama kolfaa ta'u nama ga'aa goote alatti arfanii itti baaste karaa guddisee koo Yesuuse jedhee si jajadhaa kanaaf gale kana hallelujah
lafannu pembeka utunin alati yaadan kan naqabde ne guddisuuf jette gaaraaf dachaa mutee kanaatti dadhabde guyyaa wallaalakko yemmuunani tadhe abidder kan qabuufi fafana oolchite cabee karaa ittafee nama kolfaa ta'u nama ga'aa goote alatti arfanii innatti baaste karaa guddisee koo Yesuusi jedheessi jajadhaa kanaaf gale kanaa hallelujaa. Amma kunoo mana obboleessa keenya Hacaaluu Toleraatti akkasumas maatii isaanii waliin argamna. Obboleessa keenya Hacaaluu Toleraa namoonni baay'een keessan toora Facebook irratti baay'een keessan beektudha yaada. Karaarradha kan isaan ta'anii kadhatanii amma Waaqayyo nu gargaaree daandii sanarraa ka'anii akka isaan maatii isaanii faana walitti deebi'anii jiraatan Waaqayyo san nu gargaaree guddaa eebbifamu. Akkasumallee haati warraa isaanii adde Soorseen bakka kanatti argamu isaanis ijoollee isaaniis as jiru meetii chikan marsan ilaala achi keessa nagaa isiniin jechaa jiru nagaan isaanii bakka isin jirtanitti sinaa qaqqabu Waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti maaltu ta'e maaltu uumame jettanii obboleessa keenya Hacaaluu Toleraaf akkasumas adde Soorseen haala bareedaan walitti dabalamaniiti kan isaan amma jiranii mana Waaqayyo nu gargaaree mana isaaniif kireessineeti jirra isaanis daandiirra ka'anii amma mana isaanii jiru namoonni hundumti keessan karaa garaa gargaarsa nu gochuudhaan akkasumallee dhaqaa laalaa hawaasaan irra jiran jettanii nu ergitan Dootina fidee laga gama dhiiga keessa fuutee na taasiste nama si malee simale anime kurme situna midexen ganda dua kesam jawi tafan kabe situ jab servisa ulmake Jaden kamisa, ulmake, kamimen kamisa. Abba jade suamo, abba jalter kamte. Hada jade suamo, hada jalter kamte. Kanke malanjada, kanke malanjada. Mananjada Yesus sanjalaga Siame kabadeni Rabadena biden Siame Akake Margadum barbate Akake Margadum barbate Guddaa Waaqayyo sinaa eebbisocha namoonni baay'een keessan yaadaan maallaqaan akka hawaasaan jiran harka qullaan naqiina jettanii nu ergitan Waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu eebbisaanii warreen namoota tokko dhaqaatii wayyaa kana namoota sinii bitan eebbisaanii Waaqayyo gooftaan ofisaatiin saatiin daara sinaa baasuun immoo daara nabaaftan dachaa dirribii sinii haa kennu ijoollee koo daara baaftanii maatii koo guddinaaftanii naa gonfitanii waaqni dhiyaana isaa sinii haa kennu. Gooftaan koo sinaa eebbisuu eebbifamaa akkasuma sinaa beeksisu na bareechitanii bareeda daara nabaaftanii ilmoo koos daara gaariirra naa buuftan miindaa keessanitti sinii haa dabala. Naman jaalatamneetu siin kan jaalatame nama cubbamatu mucaa kee jedhame
kauma umama unda wakauma umama unda galani ulfini ugoba sitini ratini galani ulfini sagani sitini ratini michuko ganama abdi ko saduma sirratani bikile ifadu simale michuko ganama abdi ko saduma sirratani bikile Yaada keessaniif maallaqaan nu gargaaraa jirtan Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Namoota kukkufan namoota gara biraas gargaaruu namoonni nan barbaadattanis karaa keessaan nu quunnama. Barri keessan haa eebbifamu. Ollaa qilee keessaa nama baafta ol fuutee garaa gubbaa nama dhaabda kan kee na dibaam Yesuus jaalalli kee dachaa dachaa ta'uu galanni kee kan kee na dibaam Yesuus jaalalli kee dachaa dachaa ta'uu galanni kee ollaa qilee keessaa nama baafta ol fuutee garaa gubbaa nama dhaabda kan kee na dibaam Yesuus jaalalli kee dachaa dachaa ta'uu galanni kee kan kee na dibaam Yesuus jaalalli kee dachaa dachaa ta'uu galanni kee. Hayyee daawwattoota keenya guddaa namatti tola. Egaa rakkinni waan inni nama hin goone hin jiru. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kun Waaqayyo isaan gargaaree amma tokko ta'anii wal wajjin jiru. Namoonni barbaadan dhaqxanii bakka isaan jiranitti ilaaluu dandeessu. Akkasumallee karaa manaa isaanii bukkee dhaabachuu dandeessu. Kallattii garaa garaatiin nu bukkee dhaabachaa kan jirtan yaadaan maallaqa keessaniin nu bukkee dhaabachaa kan jirtan Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Akkasumallee maatii Hacaaluu akka isaan sadarkaa kanarra ga'an akkasumas mana mataa isaanii kireeffatanii akka isaan jiraatan uffata garaa garaa kan ergitanii fi bukkee dhaabachaa kan jirtan Waaqayyo bara keessan hundumayyuu haa eebbisu. Anis ammanaa danda'ame kan ji'a tokkoffaa mana kiraa isaanii nan cufaa fi isinis kan ji'a lammaffaa yoo isinii danda'ame karaa keessan naquun namaa isiniin jedha. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Ishiin kun mana kiraa keessan kafalattu jechuudha. Sattaan immoo Waaqayyo jira waan ta'eef mana kiraa namni si bukkee dhaabachuu danda'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Egaa daawwattoota keenya namoonni danda'e kan ji'a tokko mana kiraa isaanii kaffaleefiira. Isinis yoo isinii danda'ame dhuftanii maalirra akka isaan jiran dhuftanii ilaaluu dandeessu. Akkasumas maallaqa keessaniin kan ji'a tokkoffaa kan ji'a lama kan ji'a lama kan ji'a sadii kaffaluufii dandeessu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa akkasumas namoota dadhaban si wajjin lafaa kaafna jabaadhu namoonni nan jechaa jirtan akkasumas gorsaan maallaqa keessaniin Waaqayyo guddaa baraaf jireenya keessan haa eebbisuun jedha. Eebbifamaa. Ollaa qilee keessaa nama